رقابة. رقابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله سوري ويلكم 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 الله أكبر ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Naante itoo wiigiin hin jiru ta'e akkam nama gootu warri mataa dhedheeraa kun jechuudha. Utuu wiigiin hin jiru ta'e akkam taatuun jedhe. Akkamuma taatu akkamuma nu gootu. Wal nu qixxeesse kun akkas. Akkasti wal nu qixxeessa kan rabbiin jechuudha guyyaa keessa wal nu qixxeessa akkasti jechuudha. Naa kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Raga video jalqabarra sin agarsiise video baay'een gashee adeema baay'ee way har'a waan baay'een odeessaa haga dhumaa dhaggeeffadha sinin jedha like gochuu subscribe gochuu hin dagatina egaa yaada keenya hin kennanna waan ilaalle waan akka miidiyaa tokkotti jechuudha miidiyaa guddaa tokkotti ani miidiyaa guddaadha anyways egaa har'a TikTok keessatti ondeemu video kana arge jechuudha. Video sore kana arge gana reefin arge dhugaa waaqa inde gana reefin arge mucattiin kanaan dura shahaada qabattee turte achi immoo as deebite dura kristaana turte achi muslima taate achi kristaana taate achiyoo jedhe achiyoo namoota xawal wallee akkasii dhugaa waaqa amantuma kamiifillee hin barbaachisan. Amantii kamiifillee jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni maal godhu seetanii fammasuu yeroo barbaadanii beekamtii argachuu yeroo barbaadanii baay'inaan waan akkasii raawwatu. Amantaa isaanii jijjiiruu jechuudha. Amantaadhuma dura ganama beekan sirriima kan irra gashanii beekan humaa miti jechuudhaan amantaa sana ganu jechuudha. Du'aniin kaane arrabuma gana sanaan deebi'anii waaqeffachuudhaaf jechuudha. Nama baay'ee argitaniitu isin hin beektu ani caalayyuu jechuudha namoota osoo kiristaana ta'anii jiranii deemanii musliimaa yookaan shahaadaa qabatanii yeroodhaa booda immoo dhiisanii as deebi'an baay'ee isaanii lakkaa'uu dandeessu. Warreen akkanaa ani karaa koo iddoo sanattis iddoo kanattis hin deeggaru. Xawal waallee akkas jechuudha. Takkaan as keessaa williqqettee baateetti taanaan achumatti qabamtee taa'u yookaan immoo asii bahuu dhiisu. Warreen akkasii yeroo baay'ee faamasii ta'uudhaaf beekamtii argachuudhaaf yeroo baay'ee immoo maalidha seetanii TikTokii kana irratti dhaqanii yeroo shahaadaa qabatan giiftii garaagaraa namaa kennamaa waan baay'ee namaa kennamaa foloowarii baay'ee tokko argattaa amma yeroo tokko eenyudha isheenii firee sana yaadattu ishee jarman jirtu sana. Isheen amma shahaadaan qabadha musliiman ta'attee dhuftee miidira giiftii akka waan geemii taphatteetti itti gadhiisan. Achi booda immoo isheenoo akkuma duraanii ishiitti dhufte deebitee immoo jechuudha. Yeroo sanaanii sammuu kooyyoof hin beekuu namatu dawwalee natti mi'atii musliima taate jedhan miti yennaa jedhaniin of baree laal. Amma kanatti of laalte isinitti fakkaata? Dhugaa waaqa abbaan fedhee amantaa sakanattis haa galu sasanattis haa galu ofiisaa fida. Dhugaa waaqa ashqaabbatuun hin barbaachisu. Humaa tokko kennuufiinis hin barbaachisu. Kana baraniitu tokkoffaan giiftii baranii lammaffaan beekamtii barbaadanii takka asliitu takka achi lixu takka asliitu takka achi lixu dhugaa waaqotota. Intaloo isheen kunis amma dhugaa waaqa jetti. Nadhaare dhuguman siniin jedhe jechuun duraanis dhugaa waaqaa keessaa baatee amma immoo maal gochuudhaaf iddoo achi keessa seentee amantee kaatee waan jedhamu jettee achasoo deebite beekamtii argachuuf iddoo jirtu akka namni ishee arguuf gola sana keessa akka namni ishee argee ishee baasuuf na maalumaafuu namni tokko yoo gara kamuu seenee ashqaabbaxiina dhugaa waaqaa eessaa isaa dhufu achis achasaa dhufu asiis achaa seenuu ofii isaatiif waan nama dabaluu hin qabu waan namarraa hir'isus hin qabu waan amantichaa dabaluu hin qabu waan amanticharraa hir'isu hin qabu. Kanaaf intalittiin na aarsitee jirti jechuudha. Tokkoffaanii namni mirga qaba.
mirga qaba waan barbaadetti amanu mirga isaatti garuu takka as takka achi seenee takka maal ta'e nama sobsiisee nama gurguddaa walitti qabee ka'ee waan ta'e godhee ka'ee achi immoo keessaa ba'ee akka barbaade seexanaan garaagarummaan qabu. Na inni kan biraa immoo jechuudha waan isaan hojjetanii har'aa obboleessi Sooree Soolanii faana walitti araarsaa hidheetu viidiyoo wayii hojjete. Walitti araarsa jedhee jechuudha araaramaa jedhee viidiyoo wayii hojjetee jira jechuudha. Serious onni raichuudha. Beektaa dhiifama gaafachuu. Yamar serious no. Sorry. Ini kan terkau dalam. Ifama gaafachuu. Yoo jiraate sorry. Ifama. Sorry atis. Atis ifama gaafachuu. Egaa akkuma argitan viidiyoo keessadha. Dandeessan waan gaarii yaadaa fi akkasitti araaramaa maal jettanii sun barreessan. Yoolleessan hagam rabbi isinii umurii wal biratti sinaa dheeressuu jira barreessan. Sababa isheen si biraa deemtee Abiigoo bira faana hojjechuu jalqabdee fi namni ishee baay'ee arrabsaa koomantiidhaan laayifii yoo seente viidiyoo yoo gadhiiste koomantiin ishee arraba duwwaa ta'e jedhee as beechuudha. Jalqabumayyuu wantichi dhugaa miti. Dhugaa miti jechuudha. Dhugaa miti. Ijoolleen keenya immoo waan hundumaa dhugaa dhadhanii fudhatu. Asittis dhugaa dhadhu, achittis dhugaa dhadhu waan namni jalqabe hundasaa. Namni baay'ee amma beekamtii argachuuf yookaas wal guddisuudhaa fi fammasuudhaa fi waan baay'ee hojjeta jechuudha. Waan baay'ee wal faana hojjeta jechuudha. Kanaaf Soolanis isaaniin akka namni dhaqee ilaalu isaaniin ol kaasuuf jedheetu waan garaagaraa hojjeta. Malee dhugaa jirtu numtu dubbateera baay'isoo. Dhugaa jirtu Soolanumtu iyyuu dubbateera. Akka wantichi diraamaa ta'e, akka wantichi fiilmii ta'e, akka wantichi soba ta'e jechuudha. Gama lamaanittu isa mucaasa sana birattis diraamaadha. Soolan birattis diraamaadha dhugaa miti. Namni immoo waan namaaf nama wal biratti bare ijoolleen keenya baay'inaan dhugaadha jedhanii fudhatu. Dhugaadha nun isinirraa maal barannaa eengada tokko immoo dhufte wantichi piraankiidha jedhamee dubbatamne akkamitti piraankii ta'a dirriqqin jettu seetanii akkamitti piraankii ta'a nun isin halkan guutuu isin ilaalaa bullaa isinirraa waa baranna jenneetu isin duuba deemaa turre amma akkamitti piraankiidha jettu. Innaa ishi maal goonare atamma dhugaadhatte riba kee dhabaa turte habiibti dhugaadhatte boqonnaa kee dhabaa turte gidduutti ijoollee warra boqonnaa hin qabne dhugaa waaqaa siintu gubatee jechuudha. Wanti hojjetamu hunduu yeroo baay'ee wanti miidiyaa kanarraa piraankiidha. Keessattuu wanti kaameeraan kaa'amee itti hon jedhametti yaadame kaameeraan kaa'ame yookaas kaameeraa namni duuba deemee waraabaa hojjetamu kamuu diraamaadha bakka diraamaadha. Namni kaameeraa kaawwatee hin wallolu. Namni kaameeraa kaa'ee walirreetu. Isa dhugaa yoo ta'e. Kanaafuu ofiin dadhabsiisinaa isiniin jedha shamarran keenya yeroo baay'ee isintuu waan akkasii halkan taa'ee ilaalaa bula waan ta'eef ofii hin dadhabsiisinaa.